Maafuroo buutii deemuun ni gartaa. Akkuma jiru kana mee du'aa illee xiqqoo ni guutuu. Akin juali robni magala kobbo ko famiti biya hunda dide jira rabbin garte rahmatan wa godu nuara ramu namu khara rabbi qabanne wa hunda garte dibne khara rabbi roti dor kamne rahmat khara chura qabnanja rabbi dinille wari yada kala yadi isini ataw biaqis ilmi namaa maal seete eegara ammanni dhaabbatirra kaduraan jaalallee ji'a afaan keessa wal deemus walirraa achi fagaachuu kataa'ee wanta kan goone kanuma siqilee olee warra hawwammaa teechaa olus yaa rabbi nuuroo biyachuu warri har'a jaalallee diina garra jee taa'ee haaraa olus rabbi kadhachuu roobni gaabbiina jaanii bal'aa mana isaanii dhiiftee loka jiddu wal deemuu dhaabuu roobni kana kaqabe malee ilmi namaa maal waa godhe magaalaan komadina barcha jaanii miila lamaan jidduu wal yaan bal'aa mana isaanii dhiifte as jidduu miilli moo gaabbinaan asi laal joollee haafeeruus dhaabu dhageeffadhu barcha jaanii ol jeeshaamuus dhaabu yaa rab bar isinis bar carra jaalallee yabaloo jijirtii jettanii waa yaade kannitaniis dhaaba isinummaan mataa katin yaa rabbi nuuroo bijaa waligala hanqisilaa jaalala uumtan san deebi'aa karadhaa rooba nuti isin jala hammin jenna duraan dursee maqaa keetillee jarjareetiin dubbadee maqaa keetirraa nu eegalii maqaan kiyya obbo kabajamaa Abduu Yabbaar Seed Abdullahi Corroqooti jedhama ayyee makuma keeti moo hanqaa hawa keeti hanqaa hawa kiyya dubbaleessa kiyya dhagee bodaan isin jiru walaakiin magaalaa qobboo tana keessatti dhageessiif ni mamaa irraa isin dho'isaa miti dubartii teenyaatu isaa ba'a ala dubartii teenya ka isaa ba'a dargaggoota keenyaaf fudhachuu dadhabdee abbaa kiyya ayyee kanaafuu elee roobnis waan kana waan saniin beeku roobni gubbaa samiillee nuti hirmachuu dhabde roobni diiteen jechuudha. Mee takka addutti amma roobni maaliif nuti deettame? Amma sanboota kaayee kanaan jabaachuu taate hirmichaa furanneetiin dubartii fi dubartii karaa yoo agarre takka isaanii qooma dhooliniitiin karaa irraa isaan maysine takka ammoo qaama seeraatiin qabisaan lamaan kana waliin fuusine akka rabbiillee nu ramatu zakkaati maatar goonaan sin jabbaleessa. Baratamoo hojjetaadha? Barataasi hojjetaallee hin jiru iyyaalaasi. Ayyuu bareedaadha. Angaruu iyyaalummallee wanta hin jenne titi rabbi si haa qajeelchu naan jiidoo hin godhetis. Ayyee siifin godhaa rabbi si haa qajeelchu. Addunyuma tanaan jibbee. Fadhaan addunyaa tana. Maaliif? Bakka an fadhu addunyaa akiraan fadha. Garuu maaliif akiraa filatte addunyaa tanarra? Jechuun gizeen finaas hooqama akka maraataatti jechuudha. Akiraa is best life jeetiin ifitti maayitee sammuu xiyyatanatti akiraan jireenya bareedaadhaan ifiin jaa maaliif ni beektaa addunyaa tanarratti namoonni akkamiin beektaa kan namootaa fi addunyaa tanarra waliin gizee yaaduun addunyaa tanarra ta'eeti dura itti gaafatamummaa sammuu isaatii fi itti gaafatamummaa rabbii toosoo addan baafatanii rabbuma qomata bakka rabbuma qeeqanni jechuun rabbuma irratti bakka caayaa fi darbeeti sammuu isaa rabbiin bara itti gaafatamummaa sammuu ta'eeti si kanneen jiranii. Ati yoo duwwaa akira keekta? Ana akira maaliif hin keeka akiraan jaallatanaan keekanii hawaasa kanaan keekan addunyuma tanaa hin fadhu naa mirga kiyyaame hin fadhu. Mirga keelaan. Rabbiin jechuun namni gizee kanatti hafuura akkanaa gizee baafattu amma alhamdulillah jechaa baafatan alhamdulillah itti galateeffachuu qabdan kaanas hafuura qilleensa nagaa kana kan rabbiin isaa keessaa baasu kana ifirratti irraanfatee niimaa rabbiin kenneef kophee gizee miilarraa dhabe kopheedha jecha rabbi keeka kophee rabbiin miila nu kenneemi. Kophee gina keessa binnuuf sammuu teenya tana itti gaafatamummaa nu kenneen siin jaa. Okkee dhugaa feetii. Asii kophee gizee dhabe rabbi keeku rabbi maa keekanni maali rabbi sababa rabbi maratti uuma namni maali wanta rooba dhabne inni dilii yoo dhiisee kan rabbi bakka kadhachuu rabbiin naan keebalu rabbiin quraana isaa keessa kaasii beekaallee too baadhu ta'u numaan jaa ammaasanii numaan dhage numaan jaa rabbii waan dhageessanii maa jaa quraana isaa keessa maal jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala an gizee na karadhaa jaa jechuun na karadhaadhaa. Isinifin daga. Oduun istajib lagum. Nakaraddaa jaa isinifin daga. Jechuun nakaraddaa jaa kamal taate baafte afaan arabaatis nakaddaan jenne rabbiin afaan beektu nakadhu siin jaa waan beektu nakadhu siin jaa eega waan beekuun kadhattaati rabbi. Maali dhugaa itti akkaataa quraana irratti ibseenii si deebisee malee. Hayyee amma duraan dursee gaafii takkaan si gaafadhaa. Mee sababa magaalaatiin jettana
Roobni dhabamuu kanaaf sababa kan ta'e maal fa'aa itti iyyaate. Magaalaa teessoon qofaa miti roobni ka jide. Magaalaa teenyas jide. Paaris magaalaa kuma qabdini. Aboo maal taate dha Itoophiyaa. Roobni bakka hundi isin didee maal taate yoo. Baaba ati rabbiin isiniif haaraadhamu dura. Amiin amiin walumaanuu nu haaraadhamuti. Mee ati waan sababa taatee adduun qabdu mee. Sababa anaaf isi ta'a wallahi billahi akka dhugaatti yoo rabbiin sababni karaa kiyyaa yoo roobni kun didu jiraate kaa wallahi isin jaa rabbiin anaacha didin haa roobuuf. Wallahi billahi ay diliin hin qabaniin beeka dilaa wadha akkaan garuu naacha rabbiin didin rooba. Naacha didin wallahi billahi. Ayyee maashaallah lolchuutu rabbiin waaqa jeeltuun jahaan akka kiyyaatti. Du'a manaa godhe meeti du'a manaa godhe. Siif goonaa bakka galatoome. Ni godhe atis maal taatee na. Galatoomeen kanuma sii qabna har'aaf.